ittiin seenaa jechuudha. Akkuma beekamu dheengadda obboleessa keenya qabsaawaa gartee Caalaa Bultumee bifa saniin salphisanii jilbiibbachiisanii akka ijoolletti humna qaban irra agarsiisaniiti jiranii. Wooma ajaa'ibaati. Amma namoonni gariin Caalaa Bultumee qeequu wanti fedha. Amma yeroo amma keessa jiru kana osoo hin ta'in Caalaan beeki nama lubbuu kennee saba kanaaf gaarallee dhaqee qabsaa'uu ture. Nama gabbahellee jecha badaadhaan qabsoo Oromoo tana isaa darbatu hin garree jechuudha. Qabsaa'ota Oromollee haa ta'u qabsoota keenya tokkollee isaa jecha badaan darbatu hin garree. Mucaa sanniin jaaladha dhugumaan isinii. Caalaa san baay'een jaaladha baay'een kabaja. Amma akka gurbaa miilaan yaaduu keenya saahiba kiyya Fayyisaa sanfaatti Oromoo irratti gartee hayyoota Oromoo kanarratti waan hin taane isaa haasa'u hin garree jechuudha. Nama sabboona jechuun nama siyaasallee beeku nama dubbillee galtee fi garuu jarri humnarra laallate inni biyya san keessatti ilaalu waraanatti hin dubbatan Caalaa keenya. Biyya san biyya gartee shiftaan bulchuu anammoo waan takkaan siidhaa. Keessattuu warri amantoota Oromoo kun muslimaas haa ta'u pheenxees haa ta'u wooma fedhee haa ta'u waan akka gartee waa gabbu'anii si eeganitti hadiisaa fi baayibila kanaas namatti himanii jechuudha. Amma waaqayyo irratti hirkadhu jeesissi jaalataa nama jiisis jaalatu namni jibbu hin jiru qawwee lafa kaayii jedhanii meeshaa kee lafa si kaayisisan. Jiisis si jaalataa dhugaadha. San isaa beekaa awwanniin akka ilma Oromoo tokko siidhaamu. Jiisis akkuma si jaalatu tahee meeshaa kee lafa kaayeen kanaafudha. Meeshaa kee akkanaa jettee lafa kaayeen. Tajiisis nagamu godhiiti meeshaa kee lafa kaayeen. Amantii tee waan feetetti amanuu abbaa feete hordofuu mirga keeti. San keessa nan galchoon. Kanaa booda meeshaa kee lafa kaayeen. Garuu warroottan dheengadda sabaaf sagalee ta'uu didee nama arrabsuudhaan akka Fayyisaa fa'aa fakkaattota isaa warra gartee farshoo waliin dhugan amma heerri eeysa jira. Heerri akkamit jira. Heerri miixirqishoo jira. Heerri hin jiru arra baraniisa. Fayyisaa heerri hin jiru arra barte. Barnuti paartii tana si caalaatti lafaaneeti akka ati irraa tujjaaromtitti illee irraan tujjaaromne. Saba kanaatti lafaaneeti si ol itti lafaanee si ol hojjenne biyya alaa tanatti illee harka daaraa haree taane bar. Si galee ati arra garuu heerri hin jiru arra barte. Siifi injiinar wanti sun nagarii maalii fi ya farshoo buduun jaaniin si galee warra farshoo wajji dhugu jechuudha. Gaafa namni ukkaanfamee shawaa keessa Amboo keessa isin maddii fuudhamu heeraa jira. Gaafa haati ajjeefamtee ilmisi ajjeefamee harreerra fe'amee magaalaa keessa oofamu heeraa jira. Si galee gaafa gartee seeraan ala koriidarii jedhanii seeraan ala mana namarraa diiganii si galee seeraan ala mana namarraa diiganii miskiina boochisanii warra fira keeysanii abbootii teeysan adeerran keeysan Tafarraa Laggasaa Miixirqishoo lakkaawigaa eessumman kee adaadaa ta'e gaafa seeraan ala kaadireen dhiittee boochiftu. Gaafa shaggarin masgiida rabbii diiganii muslima masgiida quraana masgiida keessa gataran san heeraa jira gaafa san heerree haa kabajamu maan jinaa gaafa san heerree arra faarsitan kun amma osoo deemuu hudduu teessan jala isin dhufnaane hadaraa seeraa si galee hadaraa maarree jechuu jirtanii isinittis dhufumaaf ta'a qabadhaa jecha kiyya kana daawwattoonni kiyya sirri qabadhaa.
namni abiyyi deeggare namni sheeyxaana kana deeggare dhumtisaa salphinuma qabadhuu naa taa'e wallaahi billaahi jibbamu xiqqaachuu salphachuu nama keessaa bahuu sigale ollaaf baqqaa boodditee salphinuma nama sheeyxaana deeggaree sheeyxaanaa wajji hojjetee milkaawe takkaan garre ittuma dhufuu teessan tokko tokko heerri har'a faarsitan kun dheengadda hoggii bishooftuu keessatti kasitti mana namaa diigan seeraan ala milishaan mataa keessa nama dha'u seeraan ala nagahee malee gibira uummatarraa guuran sigale hoggii kaadireef kaabineen akka feete nama gootu heerri haa kabajamu maan jina arra caalaan farshoo wajjiruu dandhawamnaani heerri haa kabajamu heerri isinittis dhufumaaf ta'a ni tura malee piipii wanni ittiin beekamtu yeroo hunda nama isii deeggaru ciniinuun buduniin sheeyxaantichaa kun wanni isiin ittiin beekamtu muuxannoon isiin qabdu nama isii deeggaru ciniinuun wanni isiin dura beekamtu isinuma dhufuu ta'a qabadhuu naa taa'in qabadhuu naa taa'in saniifuu caalaa bultumee tuqamuun an baay'ee na gaddisiise caalaan nama qabsaa'aadha nama saba kanallee hanga danda'u qabsaa'e nama gartee saba kanaaf gatii kafalee nama ilaa ammallee saba hayyoota saba kanaafillee nama saba kanaa dubbatuufillee jecha hamaa jechuutti hin jirre jechuudha. Caalaa fi miti warroottan kaan kijibduu akka waan heerri jiruu gartee heerri jiruu fakkeessitu santu heerri eeysa akka jiru heerri kan jirre itti argisiisuufi jechuudha. Sigale heeraan ala mana namaa diigan gabbahaniin dubbanne heeraan ala nama jeesuu turan gabbahaniin dubbanne heeraan ala gartee kaabineef kaadireen nagahee malee uummata irraa waa sassaabdi gabbahanii uummata kanaa sagaleen taane ara namni tokko dhaawamnaan gaxoreeyanii jechuudha. Isinis guyyaan isin jilbiibbattanii akkasii sik jettan fagoo miti akkanuma akka biinaa taa'e namni gartee saba miskiina kana gartee xiqqeessee gaqqabsiisee akkana godhee booddisaa kanumaa jechuudha. Booddisaa kana saniifuu isin hundinuu carraan keessan carruma caalaa bultumee qunnamisantu isin qunnamuu ta'a jechuudha. Meegaa heeratti haa dhiyeessan waliin eedha yoo kanuma gaa miskiina tokko karaarraa qabdanii hijiba keessan hijiba duraanutti beeytanii hodoo heera dhiyeessine jechuu teessan malee nuti hoogganoota ani guututtiin beeka warra eeyduu jeneraaltichaa ta'a wanta tumte san ani siniifiin oromoof jalaayin masiigalee eeydusanii mitii jee meegaa namnummaan isin dhiyeesse isin dhagahee waa dhiyeessu yoo jiraate yaa jaankii sabaan adda isin muranii maali jecha isin dhagaame namni yoo saba keessa jiraate namni isa dhagaa sabaan adda isin muran ibina haadha mana keessaniif irraa eegaa wajji jiraatan fira keessan firraa eedan mee maali jecha isin dhagaan meegaa haa heeruma dhiyeessanii heera gabbaatanii faarsitanii meegaa haa heeruma dhiyeessanii meegaa haa heeruma dhiyeessanii gaafa isin dhugaani mootummaa qabdan dhugaan kabajaa qabdan dhugaan dhageettii qabdan hayi fudhatamummaa qabdan kaabo yoo namnummaan isinii jaankii kana dhugatti sigale ati mataan kee dheengadda hanga waa'ee jaawar katabdetti dachii wanni isii kennan sirraan fuune anamman dubbadhu gaa waa hundan dubbadhu sigale dachiisaniin deeffadheettee deebitee jaawar arrabsutti hin seenne sigale haaree kuma tokkichaa sii kennan haguma xiqqa sirraan fuune laa saniifu ani waan in sirri beekuufiin isinii hime meegaa heeratti haa dhiyeessanii walumaan garra garuu caalaa keenya ani irra deebuun siifiin hima bakka hin taanetti mul'atin saba kana biraa kabajaa qabda mootii dhugaan nama gaafa saba isaatii qabsaa'ee ture ati an kabajaa iddoon sii qaba seenaa keetillee firraan balleessine cal jettee taa'u jirta saammadhu waan saammattu an sun waa'ee saammachuu nan rakkisu
warra gartee sabarra sagalee ta'u kanaan na rakkisu jira malee isaanis afaan usanii yoo saammatan an nama Oromoo yoo qabeenya harkatti gammadu malee wanta ta'uu miti. Saniifuu ati mirga keetii isaanii hojii saammadhu garuu if eeggadhu. Jiisee siin na eega jettee qawwee tee lafa keeysee waan amma jarri baay'ibila irraa sitti himu kana antee waa caalaa an si himeetiin jira. Saniifuu tana gartee asirratti yeroon gubuuni